Waraanni bilisummaa Oromoo waboon lixa shaggar aanaa cophii guututti to'achuu beeksiseetti jira. Sadaasa 14 bara 2022 tarkaanfii gootichi waraana bilisummaa Oromoo waboon waraana bilxiginnaa irratti ganamaa qabee magaalaa cophii keessatti fudhachaa jiruun waraanni faashistii PP magaalaa cophii keessaa guysee baasuudhaan aanicha dhuunfateetti jira. Sakattaa magaalicha keessatti waboon godheen hidhamtoota siyaasaa yeroodhaaf waraana PPtiin achi tursiifamanis gadhiisee jira. Kana malees meeshaalee waraanaa hedduu booji'uudhaan qabsoo bilisummaa Oromootiif galii taasisee jira. Yeroo ammaa magaalaan Cophii madoo fi reefka waraana mootummaatiin guutamtee jirti. Haleellaa xiyyaaraa waraana diroonii jedhamuun murni faashistii Abiyyi Ahmad uummataa fi qabeenya namootaa irratti raawwateen miidhaa dhaqqabe malee hawaasni naannichaa mana cufatee balaa ga'uu danda'u xiqqeessuudhaaf riphee jira. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo waboon lixa shaggar aanaa Cophii magaalaa aanaa kan taate ganama irraa eegalee tarkaanfii ilaaleessaa fudhateen waraana bilxiginnaa irraa 84 ajjeesee 50 takka madaa'uun barameeti jira. Waraanni bilxiginnaa aanaa sana keessa mandheeffatee jiru waboo duraa baqachuudhaan kotteen na baas jechaa kan baqate yoo ta'u, Sadaasa 14 bara 2022 lola ganama har'aan tanaa lixa shaggar aanaa Cophii magaalaa aanichaa Cophiitti fudhatamaa jiruun gootichi waraana bilisummaa Oromoo waboon mooraa waraana bilxiginnaa sadi seenuudhaan waraana bilxiginnaa mooraa keessaa baasee du'aa fi madoodhaan waraana bilxiginnaa magaalicha keessa guutee jiraachuunis baramee jira. Lola waraanni bilisummaa Oromoo waboon kaleessa galgala aanaa Amboo keessatti gaggeesseen reefkaa fi madoon guuramaa jira. Tarkaanfii gootichi waraana bilisummaa Oromoo waboon magaalaa Amboo qarqara ganda Xulee bakka Bokkuu jedhamtutti kaleessa fudhatameen har'a ganama Sadaasa 14 bara 2022 waraanni murna bilxiginnaa madoo fi reefka isaa ooraalii 3 paatroolii 5 fi ambulaansii 2 fuudhanii gara magaalaa Ambootti geessanii jiru. Akkasumas madoo fi du'aan waraana bilxiginnaa ammallee bakkicha jiraachuu ajajaan waboo naannichaa ibsee jira. Oduma wal qabateen gootichi waraana bilisummaa Oromoo waboon kaaba lixa shaggar magaalaa Gabra Gurraachaa keessaa diina haleelee baasee kan jiru yoo ta'u, waraanni bilisummaa Oromoo waboon mootummaan humna lafoo fi qilleensarraatiin otoo itti duulu humna diinaa qolachuudhaan haleellaa gurguddaa gaggeessaa jira. Bifuma kanaan guyyaa kaleessaa Sadaasa 13 waraanni bilisummaa Oromoo waboon zoonii kaaba lixa shaggar keessa socho'u aanaa Kuyyuu magaalaa Gabra Gurraachaa seenuudhaan haleellaa raawwateen humna diinaa guutumatti magaalicha keessaa ari'ee baasuun magaalicha dhuunfachuu ajajaan waraana bilisummaa Oromoo beeksise. Oduma wal qabateen lixa shaggar aanaa Amboo ganda Waddeessaa keessatti waboon lola guddaa gaggeessee ooleen ganama sa'aatii 12 kan eegale waboon guyyaa guutuu loluudhaan galgala dukkantii addaan baaste. Lola kanarratti waraanni bilisummaa Oromoo waboon loltoota bilxiginnaa irraa humna diinaa 40 takka ajjeesee 37 madeessuudhaan meeshaalee diinaa qawwee EKM 20 takka dishqaa 6 bireenii 4 irraa booji'uudhaan injifannoo boonsaa galmeessee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo waboon zoonii bahaa aanaa Ciroo keessatti weerartoota du'aa fi madoon adabe. Reef gaachanni uummata Oromoo waboon tarkaanfii waraana bilxiginnaa irratti fudhatu jabeessee itti fufuudhaan bahaa Oromiyaa keessatti injifannoo galmeessaa jira. Waaree booda waraanni bilisummaa Oromoo waboon zoonii bahaa godina lixaa Harargee aanaa Ciroo Araddaa Madhichoo lakkoofsa 1 keessatti tarkaanfii ilaaleessaa waraana faashistii Abiyyi Ahmad maqaa sakattaa waboo jechuudhaan humna milishaa poolisii idilee fi humna addaa Oromiyaa waliin wal qindeessuudhaan bobbaafaman irratti fudhateen battalatti 14 ajjeesuudhaan 9 madeessee jira. Waboon kaaba shaggar aanaa Darraa magaalaa aanichaa fi aanaa Kuyyuu mooraa waraanaa irratti tarkaanfii ilaaleessaa irreef gaachanni uummata Oromoo waboon zoonii giddu goleessaa kaleessa Sadaasa 13 kaaba shaggar aanaa Darraa magaalaa aanichaa kan taate gundoo masqal cabsuudhaan humna diinaa 50 ajjeesee hedduu madoon adabee diina magaalicha keessa mandheeffatee ture guutumaan guututti baasee jira. Tarkaanfii gurguddoo waboon fudhate kanaan meeshaalee waraanaa EKM 67 fi meeshaalee garaagaraa dugda diinaa irraa hiikuudhaan dantaa qabsoo bilisummaa Oromootiif galii taasisee jira. Kana malees kaabuma shaggar aanaa Kuyyuu keessatti tarkaanfii itti fufuun mooraa guddaa iddoo Dajjii jedhamtu haleelee barbadeessuudhaan humna diinaa du'aa fi madoon kan adabe yoo ta'u, kan hafan mooricha guutumatti gadhiisuudhaan baqatanii jiru. Injifannoo argametti uummanni Oromoo naannichaa gammaduudhaan caasaa bilxiginnaa ammoo rifaatuu keessa seenuudhaan gara magaalaatti baqachaa jiran. Barreessaa olaanaan dhaabbata biyyoota gamtoomanii Antoonii Guterres mootummaan Itoophiyaatii fi TPLF walii galtee nagaa mallatteessan kana dafanii hojiitti kun akka qaban hubachiisanii jiran. Antoonii Guterres akka jedhanitti walii galtee kana qabatamaan lafarratti mul'isuun lammiilee nagaatiif fooyya'insa fiduu gargaarsa namoomaatiif haala mijeessuu fi tajaajilli bu'uuraa bakka itti deebisuudhaan gara fuulduraatti tarkaanfachuudhaaf barbaachisa kan jedhan yoo ta'u, Guterres walii galtee hojiirra oolmaa dhukaasa dhaabuu
qondaaltota waraanaa garee lamaanii kan sanbata darbe miira gaariidhaan simachuudhaas ibsanii jiran. Qondaalli waraanaan dhaabbata biyyoota gamtoomanii dhaabbaticha adeemsa murteessaa waliigaltee kanaa akka deeggaranillee ibsaniiti jiran. Manni marii amantaalee Oromiyaa idil addunyaatii fi waldaan amantoota Oromoodhaa Minneapoolisitti argamu ajjechaa suukanneessaa Oromiyaa kutaalee bakkoota garagaraatti uummata Oromoo irratti raawwatamaa jiru balaaleffatanii jiran. Haleellaawwan bifa garagaraatiin uummata nagaa irratti raawwatamaa jiran balaaleffachuudhaaf sadaasa 17 bara 2022 Minisootaatti hiriirri guddaan qophaa'aa jira. Dhaabbileen amantaa Oromoo waaqeffannaa Islaamaa fi Kiristaanaa of keessatti hammachuu kan eeru Manni marii amantaalee Oromoo idil addunyaa ajjechaa suukanneessaa turbaanota dabarsine keessa bakka bakkatti uummata Oromoo irratti raawwatamaa tureef gaddi jabaan kan itti dhaga'ame ta'uu ibsuudhaan gocha kana cimsanii balaaleffatanii jiran. Keessumattuu haleellaawwan diroonii aanaalee meettaa walqixxee fi cophii akkasumas magaalota Bilaa fi Mandee irratti raawwatamaniin lammiileen dhumaatii ajjechaa suukanneessaa magaalaa Naqamtee irratti raawwatameen ol adeemoo ajjeefaman. Darbeetis haleellaa hidhattoota fannoo Amaaraa aanaa Saasigaa waldaa makaana Yesuus mul'ata gaa'ela irratti raawwataniin dhimma amantoota dhumanii ibsa isaa keessatti kan eere manni marii amantaalee Oromoo idil addunyaa gocha suukanneessaa mootummaan Itoophiyaadhaa lammiilee nagaa irratti raawwatamaa jiru cimsinee balaaleffanna jedhan. Haleellaawwan dirooniitii fi xiyyaara mootummaan Itoophiyaa miira itti gaafatamummaa itti hin dhagaamneen raawwatuun barattootaa fi uummata gabaadhaaf bee dabalatee lammiilee nagaa dhibbootaan lakkaa'aman ajjeefamuudhaan beekamee jira. Manni marii amantaalee Oromoo idil addunyaa gocha balaaleffachuudhaan cinatti uummanni Oromoo martinii fi hawaasni idil addunyaa ajjechaa hamaa guyyaa guyyaan raawwatamaa jiru kanaaf xiyyeeffannoo maluu akka kennu gaafanna jedhan. Ajjechaawwan tibbana lixaa fi giddugala Oromiyaatti raawwatamaa jiran dabalatee gochoonni hamoon waggoota afran darban raawwataman qaama walabaan akka qorataman yakkamtoonni seeratti akka dhiyaatan mootummaan Itoophiyaa dararaa uummata irraan gahaa jiru akka dhaabu gaafanna jedhe manni marii amantichaa rakkooleen siyaasa biyyattii mariidhaan karaa nagaatiin fala argachuu akka qabanis gaafatee jira. Uummanni Oromoo rakkoolee isa mudataa jiran kana dura gamtaadhaan akka dhaabbatu jaarmaaleen hawaasa Oromoo biyya keessaa fi alaa hundinuu rakkina biyya keessatti uummata Oromoo mudataa jiru hubannoo jala galchuudhaan karaa barbaachisaa ta'e hundaan gargaarsa akka godhaniif tokkummaan akka dhaabbatan gaafanna jedhe manni marii amantaalee Oromoo idil addunyaa. Gama biraatiin waldaan amantoota Oromoodhaa kan Minisoota magaalaa Minneapoolisitti argamtu haleellaa aanaa Saasigaatti mana amantaa makaana Yesuus mul'ata gaa'elaa irratti hidhattoota fannootiin raawwatameen balaaleffatanii jiran. Haleellaa kana cimsanii kan balaaleffatan amantoonni waldichaa abbootii amantaa dabalatee isaan haleellaa kana jumlaadhaan ajjeefamaniif sirna dungoo ibsuu qopheessuun yaadatama. Gama birootiin hiriirri guddaan haleellaawwan Oromiyaa kutaalee garagaraatti uummata nagaa irratti raawwatamaa jiru balaaleffachuu fi uummata Oromoo qe'ee isaaniitti dhumaa jiruuf sagalee ta'uu kaayyeeffate sadaasa 17 Minisootatti kan gaggeeffamu ta'uun beekamee jira. Amantoonni fi abbootiin amantaa hiriira kana irratti bal'inaan qooda fudhachuun uummata isaaniitiif sagalee ta'uudhaaf dirqama qabu kan jedhuun lubni waldaa amantoota Oromoodhaa Minneapoolisii Wendimuu Laggasaa hunduu tokkummaan ba'uun uummata isaaniitiif sagalee akka ta'an waamicha dhiyeessanii jiran. Abbootiin amantaatis ta'e hordoftoonni yeroo uummata keenya rakkoon mudatu kallattii hundumaan saba isaanii cinaa dhaabbachuutu irraa eegama jedhan. Ajajoonni waraanaa karoora hidhannoo eeggachiisuu fi akkaataa waraanni mootummaa Maqalee itti galan irratti walii galanii jiran. Ajajoonni waraanaa mootummaa Itoophiyaatii fi TPLF Naayiroobii Keeniyatti marii taasisaa turan har'a karoora hidhannoo eeggachiisuu fi akkaataa raayyaan ittisa biyyaa Maqalee galu irratti walii galuu mootummaan Itoophiyaadhaa beeksiseeti jira. Tajaajilli kominikeeshinii mootummaa federaalaa ibsa baase kanaan haaluma waliigaltee Afrikaa kibbaatti waraana dhaabuudhaaf mallattaa'e irratti hundaa'uudhaan ajajoonni waraanaa olaanoo mootummaa Itoophiyaatii fi TPLF hojiirra oolmaa waliigaltichaa irratti guyyaa kaleessaa sadaasa 12 Naayiroobii Keeniyatti waliigaltee irra ga'uu beeksiseeti jira. Waliigaltichi gama Itoophiyaatiin Fiildi Maarshaal Biraanuu Juulaatii fi gama TPLFiin ammoo Jeneraal Taaddasaa Warradaa jidduutti bakka bu'oonni gamtaa Afrikaa bakka argamanitti mallattaa'eeti jira. Waliigalteen kun dhiyeessii deeggarsa namoomaa hin daangoofne eegumsa namoota nagaa hidhannoo eeggachiisuu fi nagaa buusuudhaaf tarkaanfii isaa olaanaa ta'uu gamtaan Afrikaa bakka bu'aa gaanfa Afrikaatti Olusegun Obasanjoo dubbatan. Waliigalteen har'a ajajoota waraanaa jidduutti mallattaa'e kunis waliigaltee Pretooriyaatti torbaaniin dura mallattaa'e hojiirra oolchuudhaaf kan daandii banuudha jedhan. Mariin ajajoota waraanaa mootummaa Itoophiyaa TPLF sadaasa 7 bara 2022 guyyoota 4 Naayiroobii Keeniyatti gaggeeffamaa tures dheerachuudhaan sanbata kaleessaa waliigalteen xumuramuun ibsameeti jira. Waliigaltee nagaa karaa karoorfameen akka hojiirra ooluuf mootummaan hojjechaa jiraachuus ibsi kominikeeshinii baasee ibsee jira. Karoorichi itti fufinsaan hojiirra ni oolfama kan jedhu
hojiirra oolmaa karoorichaatiif ammoo qaamoleen dhimmichi isaan ilaallatu hundinuu haaluma waliigaltichi kan isaan irraa eegamu akka ba'aniif mootummaan ni yaadachiisa jedhe ibsichi dabaluudhaan waraanni kaaba Itoophiyaa waggoottan lamaan darbeen gaggeeffamuun badii hedduu dhaqqabsiise karaa nagaatiin fuudhaaf mariin Afrikaa kibbaatti mootummaan Itoophiyaatii fi TPLF jidduutti taasifameen waliigaltee irra ga'uu hordofuudhaan ajajoonni waraanaa adeemsa hojiirra oolmaa irratti kan waliigalanidha. Mariin ajajoota waraanaa olaanoo garee lamaan gidduutti Naayiroobii keessatti gaggeeffamaa ture waliigaltee Pretooriyaatti mallattaa'ee adeemsa ittiin hojiirra oolchan irratti kan fuulleeffatee ture hoggaa ta'u ajajoonni waraanaa lachuutu waliigaltee Naayiroobiitti taasisan kan mallatteessan yoo ta'u waliigaltee kanas guutumaan guututti hojiirra oolchuudhaaf qophii ta'uu isaanii ibsan.